هي ميديا متولابو تكما متورمتي أكما جدامي أمني أرمو قرا تكما إساتي ونتي فتاتني بول فتاتني تري وبايدا أمني أرمو آدا سينا سفو دودا وهندك كنا كيستي أرمون يو فجينا كيسمان على الرابشات وباسج أكسما إيجاسي أمتو بشان سن إيسي آنن والحبو كجيسا Akkuma kana ka isa kaleessa aadaa jala baddisan mucucaatee waan hafe jala bu'e deeffachuudhaaf miidiyaan kun tattaaffiin yeroo ammaa kana irra jiru guddaadha. Waa'ee miidiyaa madda walaabu haasa'ee keessaa ba'uuf osoo hin taane adeemsi inni qabatee as dhufaatiin jiru adeemsa uummata keenyatti inni utubuu fi eegasii ammoo faffacaatii uummata keenyaa hambisuudhaaf isa waan mara kurfeeffatee dhufeedha. Hayyeka kana sababeeffachuudhaan joon deedama kuma lamaa fi deedamii shan jimaataas deemu kana irratti hawaasni bal'aan beeytonni abbootiin amantaa akkasuma mootuu qeerroo fi qarreen abbootaa fi hawwanni achirratti argamuudhaan yaada isaanii bal'aa dabarfachuudhaaf carraan kun isaaniif laatameetiin jira. Nus carraa kanatti fayyadamnee akka qeerroo do'aa katanitti yaada kana qabannee isin gahuudhaaf neetiin jira. Mareka manni keenya barachuu barbaadu biyya keessaa faffacaatii garaagaraatii fi harcaatiin uummata keenya mudataatiin hin jiru yeroo barachuu qabutti barachuu dhiisuudhaan gara biyyoota Awurooppaa fi akkasuma mootuu Eeshiyaa biyyoota garaagaraatitti gara nyaata qurxummii tahaa kan jiran dargaggeessa keenya carraa kanatti fayyadamee yaadonni achirratti darbu uummata keenyaaf irgaa bal'aa ta'uu fi ammootu yaada kanaan uummata keenya rakkoo irraa hin hambise jennee kan yaadnuu fi akkasuma ergaawwan barumsaa babal'aa of keessaa qaban ka daldalaa fi akkasuma ammootu wantoota garaagaraa barumsaa wal qabatu waan hedduu achirratti walirraa hambuuqqannee guyyaa san wal eebbifnee wal geggeessina akkasuma ammootu wal geggeessinee addaan hafuu osoo hin taane adeemsa guyyaa san achirratti darbu hayyoota beektotaan qabannee mana keenyatti dhandhamaa ittiin fayyadamaa ta'uun nu qabdii kan isiniin jedhu hayyeekaa guyyaa san miidiyaa madda walaabuu tokkummaa uummata Oromootiin galatoomaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو كبجمتوتا في جالتمتوتا أمتا أورومو هندي كيسن جون ديكدم باركم على ما في ديكدم الشن وجا سينا كبيسا وجا سغنتا دريتو كمارتي هندي كينيو ولين أرقم نسنين جنة ماري مدولا بو ميديا إرقفون دي فبي أس وانتوتا سينا كبيسا تان كرالي غرغراتين أواسا كينا وان برباچي سوتا أنين غرا ميديا تنبرد أبتي waan dhufate mul'isaa wantoota garaagaraa dalagaa ture maarre sagantaa azeemaa jiru kun sagantaa seena qabeessa jedhamee karaalee garaagaraatiin sagantaa qophaa'edha beeytotaa fi hayyoota sadarkaalee garaagaraatiin jiraniin waan qophaa'eef kanaaf madda walaabuu miidiyaa irratti dirree tokkummaa irratti juun 2025 wal haa agarnu isiniin jedha nagaan na tura. Media madda walaabuu tokkummaa uummata Oromooti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sooshaal miidiyaa kan idil addunyaatti argamtan nageenyi keenya kabajaa kan jaalalaa bakka isin jirtanittis naaga'u jenna. Egaa maarree juunii 2025 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti sagantaa o'aa fi adda kan ta'e miidiyaan madda walaabuu qabatee dhufaa jira. Kun miidiyaa madda walaabuu namoota yeroo baay'ee rakkoolee adda addaa waa'ee hawaasummaa tokkummaa uummata Oromoo akka malee itti dhiphatee itti rakkateetiin uummata Oromoo biraan gahaa kan ture waan ta'eef amma kan sandaran tokkummaa uummata Oromoo kutaalee Oromiyaa guutuu keessa nannahee kanaaf jecha rakkoolee jiran hunda bilisa baasaa uummata Oromoo bebbeessisaa aadaa wal barsiisaa tokkummaa walitti garsiisaa kun sagantaa adda ta'een hayyoota beektota warroota gameeyyii fi buuleeyyii of keessaa waan qabu gaafa guyyaa 20 akka lakkoofsa Awurooppaatti 2025 jimaata as deemu kana dirree tokkummaa madda walaabuu irratti wal haa agarruun affeerraa kennaa galatooma. Fuuluma haadhaaf abbaa ofii ilaalu wanni ilmaachaa ilaaluudhaaf jechuudha. Kompiitarumaa yeroo jalqabaatiif waan hin beekneef
wanni irratti argee ani maastaawoqiyaa irratti yeroo argu appilaayi godhee Yuunivarsiitii an filadhe dhiisee yuunivarsiitii biraan hawwataatiin ture. Direkteerichi yeroo sanii. Chaalenjiin an dabarse pirooppiraatoorii keessatti alhamdulillah. Uummata baddaa baalee gammoojjii addeellee agachitti deemnee gargaaraatiin ture. Ofii barataadha. Barataan ta'uu fi dhiifuu maal. Maqaan fuudhee Liibiyaan of dhaa. Gaafa Liibiyaan of dhee balaan taanii keessa seena. Gaafa kana asirraa boona. Wanta kanarratti jechuudha ijoolleen biyya kana keessa jirtan ijoolleen Irooppii keessa jirtan tokkotti gootanii irra dalaguu qabdan. Waan kana dhaabuu qabdan. Kaartarra yeroo barbaadu waan ciftiidha mul'atu beekte. Yeroo ani ijoollummaa kiyyarra iyyuu biyyaan hawuuf yaadaa ture. Swiizerlaandi dhuftee taatee. Barachuu ture afaan san barannee jirra. Ammas barumsi nuti barataa ture yeroo sanitti barumsa baay'ee qaalii ture. Baay'ee bal'aadha. Uummanni bal'inni kun innuyyuu mataan isaa qabeenya. Gaafa gara sooshaal miidiyaa kana fiddu gaafa Qarqaashi wayii waan kamuu haa ta'u waan biyyaa ta'ee waan dhuunfaa ta'ee waan sheekotaa ta'ee homa kamirratti iyyuu qarqaashi wayii jiraatee namni awwala dhufee nama bira dhaabatu. Mana namaa keessa dalagaa shintibeetii namaa dhiqaa daa'imman hambaa guddisaa namni siroo dhaabatu ijoollee biyya maraati. Miidiyaa madda walaabuu tokkummaa uummata Oromooti. Sabni koo Oromoon saba walii yaadu saba dhabaa qabaataan qorii takkaa nyaatu. Sabooyaa walii biintu tubaa jireenyaa walirratti hin qeenxu waan badu waan tolu addaan baasee beeka. Mirga namaan tokko ofiillee eegaadha itti galee buqqee deegaa isuma waliin dhahee isuma waliin jeeqa. Yaa saba Oromoo yaa saba garaa namaa kee doomsitee qormaa qarta waraana. Ma Oromoo nyaachiftee kee agabuu bula. Ma Oromoo si qalee si maachuu bula. Ma Oromoo si facaasee ofii gamtaan bula. Jedhaatumaan turre yaada walu turre saba keenya furre. Oromoo jabaadhaa walu duuqa baadhaa gammoojjii baddatti wal bira dhaabadhaa gammachuuf galdatti. Nama kophaa deemu bineensi nyaata addatti. Kanaaf jajjabaannee wal wajjin jiraanna. Darbe yaada irratti dhuftuuf jabaanna. Jajjabaadhaa. Miidiyaa madda walaabuu tokkummaa uummata Oromooti. Juunii 20 bara 2025 walajjaa dirree tokkummaa madda walaabuu miidiyaa. Madda walaabuu miidiyaa. Qabatee kanneen abbootii gadaa, abbootii amantaa fi warroota barumsa adda addaa onlaayinatti barsiisan kanneen akka digital marketing, social media marketing, design and graphics, Oromoo tiktoker influencer akkasumas abbootiin qabeenyaa hedduun irratti hirmaatan gama laayifii sagantaa tamsaasa marsaalee hawaasummaa jajjaboo gara feesbuukaa, gara yuutuubii, gara inistigraamaatti al tokkotti kan dabarsu madda walaabuu miidiyaan qophii kanarratti akka qooda fudhattan affeeramtanii jirtan. Mareegaa sagantaa kana keessatti walaloon adda addaa akkasumas qophii gadaa qophii adda addaa kan of keessatti hammate sagantaa ajaa'ibsiisoo kanarratti akka hirmaattan yaamichaa isinii goonee jirra. Eeyyan Joon 20 bara 2025 qophii addaati. Miidiyaan madda walaabuu tokkummaa uummata Oromooti. Juun 20 bara 2025 jimaata as deemaa jiru kana sagantaa adda ta'e madda walaabuu miidiyaan qophaa'uudhaan sagantaa as deemaa jiru. Kanaafuu Juun 20 bara 2025 wal argaan madda walaabuu miidiyaa irratti haa ta'u. Hundi keessanuu tokkummaan hunda keenyaaf miidiyaan madda walaabuu tokkummaa uummata Oromooti.